Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan warreen yuutuubii biinii maan jalatti argamtan hundi keessan iyyuu baga gammaddan baga gammannee isiniin jira. Kanan taansuudhaan utuu gara eenyu keenyaatti hin galeen yuutuubii kiyya sabskiraayib warreen goone sabskiraayib gochuudhaan jechuudha. Yuutuubiin kiyya maqaan isaa biinii maan jedhama. Biinimaan jedhama. Kun akkuma argitan biinimaan maqaan isaa. Biinimaan kan jedhu kana kanan har'a dhufeef barnaamija maallaqa qaniitti maallaqa $50 ol akkasiin argattan isinitti hima. Appilikeeshinii gosa lama jira. Har'a gosa tokko isin barsiisa. Baay'ee tokko na fayyadeera. Akkaataa peepaalii irra galfattan isinitti mul'isa. Peepaalii irra akkaataa itti galfattan peepaalii irra galfattanii kaatanii gara biyyaatti akkasiin hawwaltan isinitti agarsiisa. Ammoo kaardii akka jarrisiif isiniif ergamu warri barbaadan kaardii geemii kana taphattanii jechuudha. Geemii kana taphattanii kaardii akka mana keessanitti isinii dhufuuf lakkoofsa keessanitti galchitanii biyya fedhe irra jiraadhu. Yoo feete Ameerikaa jiraadhu, yoo feete Dubaayii jiraadhu, yoo feete Itoophiyaa jiraadhu. Appilikeeshiniin kun baay'ee si fayyadan siin jedha. Wallaahi waanan itti fayyadamee argeedha. Waanan $10 $20 irraa baafadhee argeedha siniin jedha. Itti fayyadamaa hundi keessanii warri barbaadanii akkasiin isiniin jedha. Amma keessa galee isin barsiisu isiniin jedha. Gosa appilikeeshinichaa jechuudha. Appilikeeshinichi an duraaf banadheen jira waan ta'eef isin immoo banachuutu isin barbaachisa. Banuun waa tokko isiniin dhibuu jechuudha. Wallaahi laatuun isiniin dhibuu waa tokko. Appicha keessa aga seennu amma. Appichi akkuma beekamu appii isa kana jechuudha. Isa irratti xiyya agarsiisee amma appicha keessa galle akkasitti jechuudha. Appicha keessa gallee jirra jechuudha. Isinii gizee jalqabaa gizee isinii fidu feesbuukii keessan irra godhattu moo iimeelii keessan irra keewwattu isiniin jedha. Yoo barbaaddan iimeelii keessan irra kaa'attu, yoo barbaaddan immoo feesbuukii keessan irra godhattu jechuudha. Feesbuukii keessan irra gizee godhattee kaatanii meelii fi faamilii irra kaa'adhaa isiniin jedha. Isin immoo meelii yoo dhiira taatan meelii irra keessoo, shamara taatan faamilii irra keessoo jechuudha. Waan isin dhibe yoo jiraate na gaafachuu dandeessu. Feesbuukii inni jala isiniin ka'a. Diskiriipshinii jala isiniin ka'a. Ingilizinya hin jiru immoodha. Akkas gootu jechuudha. Sana booddee waan isin fayyadudha kun. Wallaahi isin fayyada. Baay'ee tokko isin fayyada. Viidiyoo kanallee ilaaltanii maallaqa baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Maallaqa baay'ee isaa argattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara sagantaa keenyaatti agarru bakka kana dhuftu jechuudha. Bakka kana dhuftanii akkasii miti. Bakka kana dhuftanii iddeena seentu jechuudha. Iddeena eegisii seentanii jettanii bakka irratti xiyya maree bakka mii jettu kana inni banattanii jettanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf an banadheen jira. $1 meeqaan hojjedhee? $1 tokko hojjedheera jechuudha. Isa ergasiitii malee jechuudha. $1 tokko hojjedheera amma reefu jechuudha. Ergiin banadhee jechuudha. Ergiin isa ergasii banadhee jechuudha. Ergiin duraan banadhee as ala jechuudha. Amma $1 tokko hojjedheen kee $1 koo keessa galee isin agarsiisa. Amma baafachuu sun barbaade saantima 10 kan itti baafadhu isin agarsiisa. Amma saantima 10 baafachuu danda'a. As keessa seentu bakka xiyyatti maree jedhu kana keessa akkas gadi cuqaastu yeroo tokkoof gizee cuqaastaneettanii kun baafadhuu naan jedhaa jira. Peepaalii kee irra galfadhu saantima 10 naan jedhaa. Saantima 10 immoo galfachuu hin barbaanneen. Saantima 10 galfadhu naan jedhaa. Saantima 10 galfachuu hin barbaannee. Saantima 10 galfachuu yoo barbaaddanii akkas gadi cuqaastu jechuudha. Warri barbaadan jechuudha. Saantima 10 peepaalii keessan irra galfachuu yoo barbaadan peepaaliin illee akka itti banamu yoo barbaadan isin agarsiisa. Akkasitti gadi cuqaastu inni iyyuu waa wayisii isinii fida. Shabakaan kee baay'ee dalagaan jiru. Shabakaa xiqqoosii eenyu barbaada xiqqoosii. An piispooniin fayyadamaa waan ta'eef piispooniin an immoo agas mara siin dalagu. Amma gara kaardii akkamitti fudhannaa warra jettan anaazar kan jedhu kana seentu jechuudha. Anaazar kan jettu dhuftanii akkas gadi cuqaastu yeroo takkaaf gizee akkas gadi cuqaastanii jettan moobaayil riichaarj kan jettu kana dhuftanii akkas gadi xoxxoo jechuudha. Moobaayil riichaarj gizee $10 gaatan jechuudha. $10 gizee 3 baafadheera kanarraan. Moobaayil riichaarj kan jedhu kana kunoo $10 gaadhuutii siif baafnaa jedha.
Inni doolaara 10 baaftanii gaattanii jettanii konfarm isiniin jedha. Achumaan lakkoofsa bilbilaa keessaniitti naqxu. Okay, gara akkaataatti immoo baankii irra galfattan baankii biyya nama biyya irra galchuu dandeessanu kunoo as keessa dhuftanii gift card kan jettu keessa galtu jechuudha. Gift card keessa galtu kaardii Amaazonis kaardii waan feetanii asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kaardii waan feetanii asirraa argattu kunoo Amaazonis as jira akkuma beekamu. Amaazoon kunoo kaardii Amaazoon irraa waxalabachuu yoo barbaaddanis kunoo Amaazoon akka jiru kun baankiinis kan jedhu jira. Baankii gizee doolaara 20 gaattan isinii fida. Googilii yoo barbaaddan bitachuu googilii bitachuu barbaaddanis kunoo wanti hundinuu jira as keessa isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun baay'ee tokko bareedduudha, bakka baay'ee tokko namatti tola. Kaardii jechuudha gizee mobaayilii akkasitti galfachuu jettanii isin galfattu isiniin jedha. Amma kalas gara waa biraatti adda dabarroo gara akkaataa isinitti birrii argattan akkaataa isinitti doolaara qaniitti doolaara 50 argattan immoo isin agarsiisa. Bakka itti maree kan argaartuumi bakka xiyyeetta jedhee kan argaartu wanti fakkaata. Bakka kana keessa akkas gadi cuqaastu bakka rewards kan jedhu kana jechuudha. Kunoo amma reward spin kan jettu kana keessa seenee jechuudha. Amaazoniin 68 gaafan 120 ga'e Amaazoniin doolaara 10 fudhadhaa jechuudha. Ammos gaafan 55 gaafan 150 gaadhe doolaara 10 kashiin fudhadhaa jechuudha. PayPal kiyya galfachuu nan danda'a. Ammas gaafan 20 gaadhe doolaara 1 fudhadhaa jechuudha. Kunoo asirrattis ammas immoo kanas saantima kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Gaafan 20 gaadhe jedhee waan barbaade yoon barbaade doolaara 500 rafuu danda'a kun jechuudha. Koyensiin kun doolaara 500 rafuu danda'a. Amma fedhe doolaara rafuu danda'a. 500 jedhaadha. 500 immoo doolaara 50 yookaan 100 gadi sharafuu hin jiru. Akkasiin isiniin jedha. Amma immoo akkas gootu jechuudha. Bakka akkamitti kun naa kennamuu danda'a warri jettanu as keessa seentu as keessaan gizee akkas gadi seentaneettanii al takka seentaneettanii akkas gizee gadi seentaneettanii isiniif fidanii jechuudha. Waan isin gootanu akkas gootu jechuudha. Dhuftanii mana bakka kana seentu jechuudha. Bakka kana gizee seentaneettanii bakka kana irraa maree kana gadi cuqaastu al takkaaf gadi cuqaastu bakka sheer jettu kana spiin kan jettu dhuftee isinii baati. Ana sheer spiin godhaan ture waan ta'eef utuun spiin godhu amma naan gaadheera waan ta'eef guyyaa lama keessatti doolaara 30 fudhadheetiin jira. Akkas gootu. Amma immoo kana keessa dhuftanii iqaamaan nu gaafata. Warri iqaamaa maal hin qabnu jettan waa tokko warri iqaamaa qabdus warri hin qabnes isin fayyada kun iqaamaa isin barbaachisu jechuudha. Dhuftanii bakka kanadha bakka xiyyeetti godhee kanan reedimii kan jettu kana bakki cimaan bakki isin qaniitti doolaara 100 ol argachuu dandeessan immoo bakka cimaa sheer namaa gootanii jechuudha. Goddanyaa keessanii sheer gootanii goddanyaa keessan gizeen dhaqee buufateedha jechuun isin dalagu jechuudha. Reedimii kan jettu dhuftanii galtu. Reedimii kan jedhu kana dhuftanii gizee galtanii jettanii akkas reedimii kan jedhu kana keessa galtu dhuftanii gizee isin sheer gootanii jettanii amma fakkeenyaaf reedimii kan jedhu kana keessa gizee dhuftanii sheertanii jettanii argaartu natti fakkaata. Kana bakka kana inni argitu natti fakkaata. Invite friends kan jedhu kana tuttu jechuudha. Invite gizee tuttu jettanii isiniif dalagaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakkatti kana jechuudha. Koodii kana dhufeen isinii waliin kaa koodii isin ittiin qaniitti argattan jechuudha. Kana fayyaa koodiitti maree kana gadi kooppi gootu gizee tokkoof kooppi gootu 93 63 37 kan jedhu kana isuma kana immoo kan isiniif maallaqa agarsiisu isa kana fiddanii bakka kanatti galfattu jechuudha. Ani galfadheen ture waan ta'eef galfadhee keessaa baafadheen ture 97 jettanii jammartu irraan isiniin kaa bakka ittiin isinii barreessaa bakka isin jiru ta'etti akkasin isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada wallaahi laazim isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf ispeen godhee wanta argadhe jechuudha. Amma fakkeenyaaf qoyyaa saaxinii weennaa dhufee jira. Saaxinii kana banadhaa. Saaxinii kana banee yookaan Amaazoniin tunaaf kennamaa yookaan immoo kaardiin naa kennamaa isiniin jedha. Saaxinii sadii naa kenname. Saaxinii sadii keessaa koyensii meeqaan argadhee 75 150 wayii argadheetiin jira. 150 argadheetiin jira. Akkasitti jechuudha itti fayyadamuu dandeessu warri barbaadan isiniin jedha.
Kana immoo ilaaluudhaan maallaqa isiniif kaffalaa jechuudha. Coins isinii kennaa jechuudha. Isiniif hin mul'isa kun argaartu. Coins kun asis gizee ilaalaa dhufee as keessa isiniif naqaa jechuudha. Isinii agarsiisa tokko. Argaartu natti fakkaata kun as keessa isinii naqaa deema. Baay'ee tokko gaariidha. Gizee inni naqaa inni guute jedhee gizee tokko kan gadi cuqaastu achumaan keessaa fudhattu jechuudha. Sheer godhaa bilisoowwan keessanii wallahi kun baay'ee tokko isin fayyada. Baay'ee tokko warreen hojiin keessan illee hojii baay'ee hin qabne jechuudha. Warreen duwwaa teessan jechuudha. Baay'ee tokko isin fayyada. Appilikeeshiniin ammoo kunis jira akkaataatti peepaal akkaataatti akkamitti immoo peepaalii irra galfannaa warri naan jettan peepaaliin isaa kana jechuudha. Peepaaliis akkaataatti banamu isiniin mul'isa. Peepaaliis akkatti banatan isiniin mul'isa. Peepaalii boonasiis kan akkasitti banatan isiniin mul'isa. Aappii kanas kunis kun immoo isa kanaa olitti maallaqa baay'ee agarsiisa ilaanni kun jechuudha. Maallaqa baay'ee agarsiisa ilaannanitti mare kun jechuudha. Akkasii isa kana jara kana lamannatu hin ta'e peepaalii jara kun waan maallaqa irra galfattan kun immoo kan birrii maallaqa baay'ee irraa hojjettan jechuudha. Ilaanni kun baay'ee tokko isin fayyada isiniin jedha. Isa kana keessattuu isa kana fayyadamaa. Isa kana isiniif galakkisaa isa kana buufattu. Sana booddee waan hundayyuu isiniif hin barreessaa. Aappii kana eessa argannaa warri jettanu pileestoorii keessa galtanis pileestoorii keessa galtu. Pileestoorii keessa galtanii clip kan jedhu jira. ClipClaps kan jedhu keessa galtu jechuudha. Akka kanatti fidee isinii baasaa jechuudha inniyyuu. Normaalii isaa ta'uu qaba. Reward your internetis kan jedhu kana gadi cuqaastu. ClipClaps rewards kan jedhu kana akkasitti jiraachuu isaadha. Kunuudha nama meeqa bareedduu dheedanii hundinuu meeqa irra kaa'ee jechuudha. Barreeffama kana dubbisuu dandeessu. Kunoo barreeffama kana hunda dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Kanas ilaala barreeffama kana hunda isaa dubbisuu dandeessu. Baay'ee tokko isin fayyada. Gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan biraas yoo barbaadan waan hundayyuu hojjechuu nan danda'a. Waan feetan koomentii jalatti barreessaa. Raqama kiyya lakkoofsa kiyya illee diskiripshin booksii jala isiniif hin kaa'a. Achi jala argachuu dandeessu isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatooma.